Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Qubee TV oduu qubeen isinitti himaa oduu waliin an Sabilee Alamuuti. Waldaan dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa barattoota qormaata bahiinsaa hin darbine sirna eebbaa irratti ni hirmaachifnaa jedhan. Pirezidaantiin waldaa dhaabbilee barnoota olaanoo dhuunfaa Dr. Araggaa Yirdaa'uu marii Faanaa Broadcasting Corporation waliin taasisaniin barattoota qormaata bahiinsaa hin milkoomne sirna eebbaa irratti akka hirmaachisan himan. Sirna eebbaa barattoota eebbifamoo bara kanaa ilaalchisee ejjennoo ministeerri barnootaa barattoonni qormaata bahiinsaa hin darbineen eebbifaman jedhus akka morman ibsan. Dhimma kanas ministeera barnootaa waliin ergaa mari'atanii booda barattoota manneen barnootaa olaanoo dhuunfaa qormaata bahiinsaa hin darbine sirna eebbaa irratti hirmaachisuu fi dhiisuu isaanii manneen barnoota dhuunfaa ofii isaaniitii akka murteessanii fi barattoonni qormaata bahiinsaa kufan waraqaa digirii isaanii teempoo fudhachuu akka hin qabne irratti waliigaluu himan. Siidaan Dooktara Kabajaa Aartist Alii Birraa guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinneetti eebbifame. Siidaan Dooktara Kabajaa Aartist Alii Birraaf magaalaa Finfinnee kutaa Nifaas Silkii Laaftoo Addabaabaayii Tulluu Ejersaa naannawaa Safaraa jedhamutti ijaarame guyyaa kaleessaa bakka kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee fi haati warraa Aartist Alii Birraa fi keessummoonni biroon argamanitti eebbifame. Sirni eebba Hawwii Moodeling Akaadaamii magaalaa Finfinnee Hoteela Intarnaashinaal Ililliitti guyyaa kaleessaa geggeeffame. Sirni eebba barattoota moodelingii kan shamarree moodel Hawwii Haftaamuun durfamu Hawwii Moodeling Akaadaamii magaalaa Finfinnee Hoteela Intarnaashinaal Ililliitti bakka aartistoonni, keessummoonnii fi jiraattonni magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishee argamanitti adeemsifame. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo gara oduu biyya alaatti darbina. Waraanni Sudaan torbee 11ffaa seene Kaartumii fi Darfur keessatti hammaatee akka jiru gabaafame. Waraanni Sudaan torbee 11ffaa seene Kaartumii fi Darfur keessatti hammaachaa akka jirutu gabaafamaa jira. Waldhabdeen meeshaa waraanaa fi haleellaa qilleensaa kun magaalaa guddoo Sudaan keessatti akka hojiirra oole namoonni ijaan argan himan. Lolli gareewwan waraana wal morkatan gidduutti taasifamaa ture kan namoota miliyoona 2.5 buqqaasee fi rakkoo namoomaa uumee ture torbee 11ffaa ga'ee jiraachuun isaa gabaafame. Guyyoota darban keessatti magaalaa guddittii naannoo Darfur lixaa Nyaalaa keessatti lola cimaan akka dabale namoonni argan himan. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sanbata duraa darbe akeekkachiisa kenneen namoota gosa hawaasaa masaliit irraa dhufan irratti xiyyeeffachuu fi ajjeefamuu Darfur lixa Iljiniinaa keessatti raawwatame. Torban darbe keessa naannoo Darfurii fi Kordofaanitti waldhabdee fi walitti bu'iinsi hammaataa kan dhufe yoo ta'u, lola eebila darbe keessa waraana Sudaanii fi humna tarkaanfii saffisaa gidduutti geggeeffame magaalaa guddoo Kaartumii fi Eljinaan irra miidhaan guddaan ga'e. Lolli kun kan hammaate erga Ameerikaa fi Saudi Arabiyaan waliigalteewwan dhukaasa dhaabuu walitti fufiinsaan Jiddaatti mari'atan eeguu dhaabuu isaaniitiini. Magaalota gurguddoo Sudaan Kaartuum, Behuraa fi Ordumaan keessatti sanbata halkan irraa kaasee hanga dilbata ganamaatti lolli cimaan itti fufuu jiraattonni himan. Loltoonni Abdul Fattah Al-Burhaaniin durfaman Mohammad Hamdaa Dagaloon qubsummaa magaalaa guddoo biyyattii keessaa baasuuf haleellaa qilleensaa fi meeshaa waraana gurguddaa yaalii gochaa ture. Waldhabdeen waraana Raashiyaa fi garee Waagner gidduutti uumame hordofuun Yuukireen gammachuu qabaachuu ishee himte. Raashiyaa keessatti waldhabdee uumame hordofuun hooggantoonni biyyoota addunyaa adda addaa haala jirutti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu dabalatee yaada adda addaa kennaa jiru. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zeleniksiin fuula Tiwutara isaanii irratti akka barreessanitti gochi Waagner Raashiyaa laafuu ishee agarsiisa jechuun barreessan. Pirezidaantii Zeleniksiin Raashiyaan loltoota ishee fi loltoota kiraa sassaabdota ishee dachee keenya yoo tursite jeequmsa gidiraa fi rakkina dabalataatu ishee mudata jechuun dubbatan. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu qubee waliin an Sabilee Alamuun ture qophiileen qubee TV afanitti fufuu turtii gaarii.